Ashama akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota chaanalii Tsiyaatuuf bakkuma jirtanitti nagaan waaqayyoo isiniif baay'atu. Ani gama kootiin nagaa kootii tarii kanaan dura toora YouTube irratti nan beektan ta'a. Eeyyin toora YouTube irratti anis haaraadha. Kanaaf iyyuu nuti immoo keessummaa simachuudhaan beekamtii waan qabnuuf mana kootiif warreen haarawaa taatan like, share akkasumallee subscribe gochuudhaan akka na jajjabeessitan kabajaan isin gaafadha. Akkasumallee abdiin isin irraa qaba. Egaan har'a kan isiniif qabadhee dhufe waan jaallattan jedhee ani yaadudha. Maaliif nuti shamarroonni yeroo baay'ee wantoota nu miidhagsan wantoota qaama keenya miidhagsu jennee yaadnu argachuudhaaf waan haala baay'ee keessa dabarree research baay'ee geggeessinu natti fakkaata. Akka kootti jechuudhaan akkasidha. Isinis akkasuma jedheen yaada. Maaliif amalli shamarranii yeroo baay'ee wal fakkaata waan ta'eef jechuudha. Kanaafiyyuu har'a kan nuti wajjin ilaallu akkamittiin karaa salphaa ta'ee mana keenya keessatti qaama keenya sheeppii keenya miidhagfachuu akka dandeenyu jechuudha. Isaanis kan nu barbaachisan maali yoo jenne wantoota akka salphaatti argachuu dandeenyudha. Biyya keessattis ta'e biyya alaatti akka salphaatti wantoota gadi baanee bitannee mana keenya keessatti itti fayyadamuu dandeenyudha jechuudha. Isaanis maali yoo jettanii jalqaba irratti aannan nu barbaachisa. Kun aannan nu barbaachisa. Ittaansuudhaan incholoonni nu barbaachisa. Isinitti argama. Lawziin nu barbaachisa jechuudha. Kun bukoosaadha. Ani kanan fayyadama. Akkasumallee akkasittiin ija isaadhaan maal falfaltanii jira. Ija isaallee fayyadamuu dandeessu jechuudha. Daaktanii ija isaallee fayyadamuu dandeessu. Kan biraanii hanqaaquun nu barbaachisa. Affeelamaan jechuudha. Hanqaaquu kan bilcheeffame. Akkasumallee avokaadoon nu barbaachisa. Avokaadoon bilchaataadha. Akkasumallee muuziin nu barbaachisa jechuudha kana hojjechuudhaaf. Wanta kana kamittiin hojjennee fayyadamuu dandeenya kan jedhu gaaffii isinitti yoo ta'e na waliin tura. Egaan walitti deebinee jirra. Kun killeedha. Kun immoo avokaadoodha. Kun lawziidha. Kun immoo muuziidha jechuudha. Akkasumallee aannan nu barbaachisa. Qodaa itti hojjedhu miicadhee kaadheen jira. Amma avokaadoon miicadhee maaliif dammi wantoota tokko irra jiraachuu waan danda'aniif wantoota fayyadamnu miicuu qabna. Akkuma argaa jirtanitti avokaadoo koo qopheeffadheeni qodaan itti daakutti naqaa jechuudha. Akkasuma muuzillee itti daballiitu hojjenna. Haaluma argaa jirtanitti akkasitti hojjenna jechuudha.
amma immoo killee itti daballa. akkasumallee loozii itti daballa. ani maankiyaa shayii tokkoon fayyadamee isin nama barbaadan fayyadamuu dandeessu. aannan itti daballaa jechuudha. amma waan hunda isaallee walitti dabalannee jirra. daakuu qofatu nu hafaa jechuudha. meeshaa manaa qabdan kamittiyyuu kan isiniif daakuu danda'utti fayyadamuu dandeessu. akkuma agartan kunoo amma daakaan jira. kunoo daakee xumureetan jira. dhuguu qofa tafee jechuudha. egaan kabajamtoota hordoftoota koo kunoo walitti deebineeti jirra. amma haadhuun cheers. dhugaadha akkasin jaallattan abdiin qaba. in jaallattu jedhee mana keessanitti akka yaaltan illee abdiin qaba. dhamdhamni isaallee baay'ee mi'aa. furdaadhalleetti kanneen as keessa jiran hundumtiyyuu immoo hin beektu. nyaati hundi isaayyuu faayidaa mataa isaatiin ni qaba. avokaadoon akkasuma muuziin illee, killeen illee, aannan illee, intoloon illee faayidaa guddaa ni qaba jechuudha. fayyaa dhannaatiifis ta'ee dhanna keenyaaf wantoota barbaachisanidha hundi isaaniiyyuu wanta ta'eef wanta nama miidhu tokko illee hin qabu. kanaaf mana keessanitti akka fayyadamtanii akka itti fayyadamtanii immoo bu'aa isaa argitan abdii guddaan qaba. kanaaf hordoftoota koo waan na hordoftaniif guddaa galatoomaan isiniin jedha. hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan naaf turaa. torban gaarii qabaadha.